Hadur kotong fadera fulu kadirir serra fanjram. Ina barbadu kana video. Sama Rambi ala bafata tera musi barbadu. Malaki chime kana jetta. Muchato ko shifta na sirra media kana matin ki yambe ko media kana rajira. Sababa sam mallai dinade be duai goda fi jennan ani sam be ko adunya akhirat tabalatu jette duai si ko te adikiya. Fayya kamu jadi fayya kamu fayya ni kade bu jadi duai na karachis. Wallahi duai afazari kiyas mazari kiyade duai si go si seture sababa isam mallai dinade be soda san nade be jadi akkuma yada gasrat dubadde mati kiyatti sini. Berrinke debe sun berime ka. Birri kuma dibba tokko fi kuma kuda afurtuna gali. Akkamittina jaallattaana kana garuu. Wallahi jecha disif sun kabuka. I love you. I love you boletico. Rabbina ammas. Wallahi yani gini wallahi. Yani wallahi ni kana sabonati sabonana lu sagantao boleti Kenya dute sana. Gekesine ko woyu jolle ko. Boleti Kenya sini si shamaran biya rabati. Awai shamaran biya rabale wato koraso. Kana bolle. Alafi sabona ina da walati adufu sher godaga me boleti Kenya dute sana. Malira na kanu ge sabona ga fanna arbini hadda miti robi da miti be dan Kenya daga tani shamaran biya rabati miti so dute kutota de chula ka sai chula makina age sai to kan sini video to si Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi yoko koy di fama dara sagan tawo ikamna sabona tishel na kola sabona Dubai bayi le maga disi wallahi. Oke, amma nama tuna da walid mubarak. Makina na kaste kuno. Makina na kanate. Ai sudah lah biar biasa tu orang Wato ko mallakan inde sa da wal. Warri esa tetar koy foto sini bidan to ko di fan. Mujakana matini mo refa no gacha jedhan an refa mali tugal famu de mana angal akan dinne matida arkisi sakami mo milli si sakami jena me yer ga mafi jarro walitti bukani jo enne ko rabbi gafi anim be ko garor ga jarin wer ga male jere didani ikter gundir kamata amma namichi ngaban naner ga wai wante wai baga dubatera robi walitti belami obolesi ke sabonani rabbin hukuma sabonala rabbi ol siya kafu kardi base oliga di valtere namicha na se jira namichi dubai jira taziana jira chuda renfi mo saudi arabia jira kanum da jira yochuda nama shantu bakatru me sinin jira nama shankesa kenya siga na madami ilmo madami mal bakka ish sabona mal jira namicham Tayyih mu beegalatomi dura durso obboleetti wajjin dhalatte tagaraa isii biyya kana keessaa qabdi azalateetti. Bilbileen aggisee obboleetti keenya moo? Obboleettiin kun obboleetti wajjin dhalatte biyya kana keessaa qabdi kan garaa isii dura dhalatte asumaan jajjabinna hawaa fi namni hunduyyuu carraadha. Obboleettiin biyya kana keessa jirti biyya kana keessa urgaden gaddatina dubbifti maatii isaanii guutumaan guututti warra as keessa jiran eenyu akka ta'e na durallee bilbilanii gaafatanii namichi paaspoortii obboleettii ta'uu na ergi jedheeni paaspoortii isillee baaftee ergitee fi anattillee ergitee namichi na jalaa dideera erga paaspoortii argeen booda jette amma daqiiqaa 10 dura itti bilbileen ture obboleessa koo anillee gaddarran jira isaan bakkeen itti du'an Saudi Arabiyaadha. Odoo Dubai keessa ta'e poolisii barbaade deemtee wanti foota. Dhimma kana immoo safaara achiitiin gaanii yoo masanii safaara keessan hin gaanii safaaraan immoo hin galchina nu eeginaan jedhanii ammallee itti deebi'ee bilbilaa ijoolleen baay'een na gaafatanii obboleettiin isillee asuma jirti raasalkeema iddoo jedhamu dalaydii. Maatillee bilbilee akkana jedhan eeggadha jedheeni obboleessi isillee haasofsiisee waan jiru maatii isaanillee isin rabbiin sabri isin yaa kennu dheeni waan danda'u godhee jira namichi immoo ammallee itti deebi'ee walakka saatii durallee achi eegaa jira ambaasii keessanirra gara biyya galfama waan ta'eef achitti waan duuteef yeroo masaan gara ambaasii geessanii kennallee gara kana geessanii kanaafuyyuu na eeggadhuu naan jedhe
wanni jiru kanuma obboleettilleen dhageettee jirti ammumallee obboleettiin haasaa ture durallee guyyaa raanatti bilbilti jechuudha. Paaspoortii isillee namicha ergitee an obboleettisiiti reeffi akka gara biyyaa nu galu barbaadaa jetteeni anillee immoo akkas maatiin akkas barbaadanii reeffi luka ta'es lafee ta'es gara biyyaa akka ga'uuf barbaada jedheeni itti haasayeera gamni kiyya wanni jiru kanuma boru nuun jedhee ka borullee eegatuma jirraa ka har'allee wanni ni naa deebise kanuma kanaafin sitti deebi. Sabboonaa koo galatoom ulfaadha. Kabija isaa siyaa qabalu. Ilmoo kee rabbi rakkisa. Obboleettiin mumkin azala jiraachuu dandeessi. Obboleettii misii garaattu jira ka isii dura dhalate abbaa manaa qabdi mucayyoon tuni homaa gochuun hin danda'amu. Akkas shamarran keenya gariin jara du'aa jara gala. Hattuun Dubaay keessa teesse sabboonaa koo bu'ii bakka nagaatti. Ulfaadha. Ta'u nagaa jedhi waan haarawaa jiraate sitti hima nagaa. Ishi galatoom ulfaadha. Kan dibaasee dawwalee natti himi. Naal Abu Shaklak ilmoo hattuun guddisa badduu dhageesse kan amala hattuu ilmoo hattuu foon irraa nyaattee jennaaniyyi reeffamaattiidha erginan dubartiin biyya arabaa saanduqa siistee birrii reeffa isii biyya galchu lafa kaattee taa'uu dandeessi erga kastaati. Wushoota Dubaay keessa jirtan reeffadha kaafii jira yoo wala birrii ergiteetti yookiin irraa nyaattaniittu reeffadha kaa jira maatiidha ammoo gubaa ergaa jirra maatiidha. Naal Abuk maatii siitii kan dhagaa jiru reeffa qoshashota hattoota wallahi rabbi nannisi wallahi silaa waa'ee gargaarsaatiifan mucoo silaa fadhe malee Facebook irrattis fiisee si qabaa ture ammas si qaba. Obboleettii keenya biyyeen si tasaffatu waa tokko gochuu hin dandeenye. Yoo wala meeqa nyaatamte ijoollee modereetar hojii hojjedhaa. Yoo warra waalaa meeqa nyaatee jira. Ishi torba barreeffadhaa warree meemee warri maallaqni keessa isinii deebi'ee jiraatan samoona kana girri kana nagaanii hattoonni yoo birrii keessan deebisanii jiraatan lakkoofsa lama barreeffadhaati ol gala. Shamarran biyya arabaa abshiraa. Ishi anu gosi kenna. Shamarran biyya arabaa abshiraa. Abshiraan deebi'aa maallaqni keessa. Yookiin ana jiraata yookiin anatu maallaqa keessa na wajjin badee hafa. Mee namoonni girri kana keessa maallaqni keessa isinii deebi'ee jiraatan lama barreeffadhaa. Isin eebbifnee kaane hojiitti galla. Keessa maallaqni keessa isinii malee gammachuudhaan jiru. Hojicha malee waa tokko gammachuudhaan walirraan jiru. Birrii 780 deebi'e guyyaa lama keessa. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Jirta gaalii namaa kabajamaa nama. Galuun kiyyaa akkame. Nagaa ayyee maallaqa kophee maallaqni keessi deebi'eera. Mallayii isii galchanaan jette ani garuu himadhellee hin qabu akka tasaasitti Dubaay mallaqa Dubaay kana 5,000 hafuutee narraa akka liqaatitti fuutee nani keessa lafa bitadhaa naan gattee birrii naan jetteen akkuma obbolummaa akka rabboo maal barre fuudhee itti kenne immoo iddoo gori buy galee kaanaan dhufta. Ayyeedhaan inshallah. Keessa si dubbisa waasaabbi. Ishii bareedduu koo muudii kee ani yooman muudii kana si barsiisan jedhe malee keessaan natti miinaan koo jibbisi malee. Wallahi rabbiin kun natti argu muudii fi miti muudii ma namni jedhu kanaayyuu wallahi ni kanarraa jechuudha hin beeku. Siin jenne muudii baradhaa siin jedhe ammallee maallaqni siin galle maal kolfuu dhufte na wajjin. Maallaqni galee. Yuuma waa galaaf shamarran kana.
yeroo galee kee dhuftee hojiin kolfina dhiisi amma bilookii raas gaaftee ofiin daawwattee biriika sii galchettee tirti biriika sii gal naa galchi narraa hin kaafne bilookiyyuu narraa hin kaafne hiriyaa biraatti ergee birrii isaanii galchaa fi guyyaa argadhetti hin kennaa fi amma hin qabu bara jiraadhe kabadatte bakkaan rabbumatti achi dhiifadhee rabbumatti mal'ee haali faali keetti du'aa naa gura'ee itti dhiise bakkaan. Amman kenna jenne amma. Hin kennaa jette odoo afaan kiyyaan hin ta'in hiriyaa kootti ergee ni kennaa fi birrii sii maalirraa godhaa miti jette. Waan inni singalleere maare inni bari warri gammadanii birri keessan sunii warri maallaqa gammadanii adda nu baasaan jira keenya mee boona mee keessummeessi Eeshi bakka mubee eeshi rakkoon qabu bakka gisee biraa dubbadhaash. Hawaasa keenya yoo yaashama harka fuune akkam nagaan ooltanii kan nagaan isin oolti nagaan isin haa bulchu. Akkuma aadaa keenyaati kaani nuti wanti irra jirru waa'ee obboleeyyan keessan. Obboleeyyan keenya mallaqa irraa nyaatamaa jiraniiti. Hundi keessanuu jalqaba qophiilinki godhaa taaf godha. Warri rabbi mallaqa keessan isinii galche mallaqa hedduutu galaa jira gara keessaatiin anas akkaawuntii hedduu natti ergani. Warri mallaqni galee baga rabbi isinii galche kan mallaqni keessan hin gallilleen inuma galla inshaallah. Hundi keessaniyyuu mana qophiilinki godhaa akkasumas akkaawuntiin kiyya guddaan gargaarsa hawaasaa irra gubate waan taateef namni fooloon godhanne hundi keessanuu fooloo godhadhaa isinii deebisa. Gama biraatiin ammoo wanti amma kaafame kun itti fufa. Haini keessan isinii gala yoomillee yoo taate jechuudha. Wanti isin jalaa hafu tokko hin jiru hunda keessanii uni gala tartiibuma eeggate. Mubaarakiin biraa qabdanis warri gama kootii qabdanis dabare maaliin isinii gala obsaanii wal eeggachaa akkasumas gaafa mana kana dhuftan qophiilinki godhaadha ni beeytanii hattoonni gadi yaatee dachii dhiichisaa jirti akkuma aadaa isaanii jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu qophiilinkitti jabaadhaadha. Fatiyaan dhufte jirti adda. Isiillee waa nyaattamte moo. Waadu beera. Ollaga jetti. Asumaan fideen. Ani Oromoo nama kuma lama irratti malee ni maddu nyaatameen dhume Mubaarakitti dawwale bilbila na jalaa kaasuu dide Maammadoo wayii maallaqa na nyaateera. Yaa. Sisma batuko. Yaa. Yaa. Sisma batuko. Dr. Biftu qabadhu nama kuma lama irratti ni madda. Ay, jawaata qophiin godhaa mannaa taachuu qophiin godhaa. Mube. Fatuu koo dabbaa nyaatamte moo birrii dhuma nyaatamte bannaati. Dabbaa nagadi hojii bate asitti beekaa takkaan dabbaa nagadi. Huduun dabbaan nagadan beektu miti. Dabbaan gurguraa. Naawwattaadhaan gurguraa si galee ijoolleen tokko immoo miskiina ijoollee hojii hin qabneef immoo liqiin kenna liqiin koo naa galuu dide. Erga Mubaarak hojii akka naa eegale naaf abuu dorgaa. Maqaa jalaa galmee sibiilii kan gaafii gaafii. Wallahi mucatti si kuma meeqa nyaatamte sana. Deebi'ee sana baay'een gammadee Oromoo hedduu kuma 158 jedhanii hedduu gammadee Mubee yaala bilitar qonjoon hin lakkaas. Yaa Oromoo na waraabbatii naa bilitarii malee waraabbatii. Mubee gisee tokko akka jara dhiiraatti keewwadhu hundinuu keewwata. Wallahi dhiirri Abduseen illee keewwata. Wallahi Abduseen Sayidii maa keewwata. Sangaa fakkaadha sangaa. Inni Mubee maal jechuudha wallahi. Naa hojjetu filtari naa tilaakai. Wallahi tilaakai. Wallahi Mubee dargaggeessis. Wasiiras wallahi tilaakai. Warabbal kaaba. Inni Fattaatiif fatuu baay'ee bareeddi Mubee dhugaa filtaraa malee. Kachaapatti qabutti kaa'eef. Fatuu yeroo filtarii hubatii kennuus ke filtarii fayyadaminatti. wallahi filitar dabbaqay. Sai bari da na kai. Ma da bisiyar ga kati. Kun ne sabare mu. Ta. Keessa galama sai dan inga da keessa galama. Keessa isan be bukan. Keessa galama. Mumi walita. Wallahi. Investigate wante jirta kun. Wallahi fatuu sitti taphataatti Mubee. Sari ready si waan gaariidha. Mumi akkasii miti bare. As keessa galtee sai dan inga yasu.
لا حول ولا قوة. Mube akkasii miti. Mube kan caalu binnutti fiddee bara. Mube ati kaameeraa afaan xaragdu namni walaawwalatee galaa bara. Mube ani ko normaali galaa Oromoo ko rakkate. Sana baas keessa. As keessa si baasu.